Ajab hojiin ilma namaa baay'ee nama gaarramaa. Mucattiin asirratti suuraa argitan kuni haarawaa natti fakkaatti. Ani ka jedhu sila kamiin dubbannee kamiin dhiifnaa kamiin cal'ifnaa waan ajaa'ibaati. Namni bilbila viidiyoo yeroo of waraabu iddoon ani itti waraabee gadhiisuu hedduun kun akkami awwala viidiyoo waraabee geessee eegasii viidiyoo san gadhiisami. Osoo viidiyoo gad hin dhiisne dura viidiyoon kiyya kun akkam jiraa. Akkuma asirra argitan kana wayaan isii kun citaadha jechuudha bakka silaa meeshaa isiitiin citaa jira. Sila mee viidiyoo kana keessatti yoo of waraabduuf hin argitu. Aló, hola, Carlos. Aló. Ayyee badabboo. Okay. Wallahi maqaa shamarran biyya Arabaa maqaa nu balleessite. Reefuu biyyarraa dhufte. Amma faaxeen akkana faaxee hedduutu jira jechuudha. Faaxeen akkanatti maqaa nu balleessaa jirtun. Maqaa walumatti nu qaba wallahi. Amma mee maal madaamii koomannee akkanatti madaamiin yoo bilbila nu harkaa fudhatte. Madaamiin maatii bilbiluu nu dhoorgitee. Bilbila nutti hin kennitu. Wallahi wanni tokko gara tokkoon nullee badii qabnaa jechuudha. Maali amma nu kaayoo nu dhufnee kaayoo dalagatuuf malee kaayoo dabbaa of agarsiisu silaa jarqiin isii kun fuulduraan citaa jira. Meeshaa argisiifatu edda silaa dabbaa haga qabdu waxxarte argisiiste kun dhooftee argisiisaa jirta. Sila maali jechuudha maaluma jechuudha maalummaan safummaan akkanatti amma hisaabumaan qabu ijoolleen carqii ofiitu walitti hin qabanne meeqatu jira miidiyaa kanarratti yoo viidiyoo waraabdu jechuudha. Sila yoo viidiyoo waraabuun kan hin hafu maal qaba yoo tolfatteetiniin viidiyoo waraabdu huccuu rogaa godhatteetini huccuu ciccitaa fuulduraan qaama mul'isuu eddamoo maali sila dabbaayyuu waxxarte argisiiste haga dabbaa kan kee qabdu akka argu haga ga'u haalaalanii fi akkasanitti immoo I love you jechuu barbaaddee harka akkan walitti qabdee takka immoo shabaxii argisiifatti takka immoo dabbaa argisiifatti akkumaan isiin viidiyoo itti waraabaa jirtuyyuu nama ajabaa jechuudha. Viidiyoo awwala of waraabdee geessite achi gadi dhiifti. Wayita of waraabdee gad dhiiftan viidiyoo laaltu moo maal jechuudha yaa rabbii kee dunuunfattanii viidiyoo waraabdanii warri akkanaa kunneen kan na dhibe. Dunuunfattanii viidiyoo waraabdanii dunuunfattanii gadi dhiiftan moo maali? Ofii itti gadhiisaa jirtan kun haala addunyaatu laalaa jechuudha yookaan ofii bichaan laaltu jechuudha. Viidiyoo san ofii kan keetii yoo laaltu yookaan namni maan si beeku qofti ilaalu haala addunyaa kasi beeku kasi hin beekne illee ilaala. Maali kasafummaan hagana gahe as dhufnaan kalas bilbilaan nama san of waraabu amma takka yeroo tokko surree osoo jalaa hin godhatin akkanatti qamishii bichaa gad dirattee viidiyoo waraabdi. Takkallee akkanatti osoo mateettu carqima ofiitu osoo walitti raratin viidiyoo waraabdi mucaan tokko irra waraabee kolfaa jechuudha. Yoo tiktookii kanarratti ni argitani. Wallaahi isaabumaan qabu irramaa dubbachuu iyyuu saalfadheetiniin dhiise malee maqaan walitti nu qaba dhalaa biyya Arabaa deemtee ruuza quuftee akkana taatii nuun jedha maqaa waliin nu qaba biyya alaa jiramee uummata xiqqoo saalfadha. Viidiyoo waraabbadhaa gadhiifadhaa rakkoo hin qabu akka feetanitti. Garuu qaama keessanii uffata rogaa uffadha. Amma tuni uffatni isii fuulduraan ciccitaadha. Uffata ciccitaa fiddee of waraabdee akkasittuu dabbaan argisiisti. Fuulduraan carqii citaan argisiisti. Shiraayii kee ofirraa baaftee mulma agarsiifattee maaltu si hafe reessan malee humna si nafni bara. Isa san qofatu si hafe jechuudha. Maaliif maqaa nu balleessitanii maqaan oolman nu qabaa jira bar dhalaan biyya Arabaa ruuza quuftee miidiyaa irratti akkana taatii xiqqaa guddaan nuun jedha jechuudha. Akkamitti akka nu jiraannu hin beekne akkamitti akka nuti biyya namaa kana keessatti gubannee dalagaa jirru kan hin beekne dhalaan ruuza Arabaa quuftee akkana taatii nuun jedha. Isin dabbaree gara miidiyaa illee yoo dhuftani
Carqiin an godhadhu kun akkamii? Akkaataan an ta'aa jiru kun akkamii? Akkaataan an viidiyoo of waraabaa jiru kun maal ilaalchisaa? Akka ati amma godhattee dabbaa dhooftee jettu kuni maammadoo kootu si barbaada. Dabbaa qabaa kootu dabbaa kiyya naa laalii jechuudha kun. Kanaafuu viidiyoon noormaala waraabaa carqii qaama isin qaama keessan badhatti hin baasne godhadha. Guutee bar qamisiin babal'aan guutee jira. Yeruma nama kennati takka as dhufee jennaan bakka viidiyoo of waraabee of dhiisu. Akka waan viidiyoo gadi waraabee of dhiisu kana keessa yoo of gadhiise waan addaa wayii argatu as dhufnaan kalaas awwal odoo ofuu laalin ani akkam jiraan uffata akkamii godhadheen osoo laalin bakka bilbilli tole of waraabanii gadi of dhiisu. Maali yoo viidiyoo kan awwala laaltaniitiin yoo ergattan rakkoon jiru maali ka'a? Maqaa dhalaa biyya Arabaa walumaan nu qabdanii maqaa nu balleessitanii maali ka'a akkana dalaydaniif? Silaa gana kana of waraabdanii gadi dhiisuu keessan duratti viidiyoo keessan cheek godhaa. Maqaa nu nyaatina maqaa walumatti nu balleessitanii dhalaa biyya Arabaa kan ruuza kuuftee miidiyaarra baate akkana taatii maqaan tokkuma jechuudha. Kanaafuu kaayyoon keenya dhufnee dalaganne yoo viidiyoollee of waraabnee yoo taphannellee uffata rogaa uffannee viidiyoon suni akkami viidiyoon of waraabaa jiru kun miidiyaarraa yoo gadhiise ta'amuun ta'u kana awwala laalatii eegasii viidiyoo of gadhiisa malee carqii ciccitaa godhattanii hattaa qaama keessan walis sattarachuu hin dandeenye kan biraa haa ta'u jechuudha. Viidiyoo meeqameeqatiitu kanarra argaa jechuudha. Teettee of waraabdi qaama ofiitu carqii walitti hin rarranne jechuudha. Sila yoo itti teettee of waraabdu kana qaamni isii akkana bantee teettu kun ittiin mul'atu moo maalidha? Osoo awwala uffata ofiitu sirreeffatanii uffatiin of waraabanii of gadi dhiisuu yookiin daddafee naa argu of gadhiisu. Amma carqii citaa godhattee of waraabdi. Gara kaan hin dabbaa argisiisti. Maammadoon dadhabee gara amma kaan laalee kana miidiyaarra nama laalee nama fuudhu amma ifatee dhiiseyyuu. Kanaafuu yoo carqii rogaa godhattee of waraabdellee yoo dabballee argisiisuu baattellee hireen tantee hin haftu inuma sii dhufti jechuudha. Kanaafuu viidiyoo rogaa waraabamee akkuma bilbila dhuftanii qabattanii jennaan akkuma argitan hin ta'inaati. Osoo madaamiin isin harkaa fuutee maatii isin dubbisiisuu dhoorgitee bilbilumaa qabachuu isin dhoorgite viidiyoo of waraabuu miti maatii ofiitu sagalee akka hin dhageenye gooti ijoollee takka madaamiin jechuudha. Ijoollee san laalanii isaanoo akkanatti dararamaa jiraatan nu bilbila kanarra qabannee akkana of waraabnee adda babaayii kanarra of gadhiifne viidiyoon keenya kun akkamii ilaaluu sammuu keessatti ilaalchuu fi yaaduu nama barbaachisa. Waraabanii akkuma argan of waraabanii akkuma argan gadhiisuu osoo hin taane awwal itti yaadanii viidiyoo san gadhiisuu barbaachisa. Kanaaf mee maqaa walii balleessuun faayidaa hin qabu. Mee suutuma qottubadhaa keessumaa warri amma dhuftan kuni ibaluu tiktookii waraabeef gadhiisee kana laaltanii of gadhiisuu osoo hin taane awwala tolfadhaati of waraaba of gadhiisaa rakkoon hin qabu. Akkaataa keessan sirreeffadhaa naamusa mul'uma gadi dhiiftanii jirtanii jechuudha. Wayaa keessa walis sassaabbadhaa yoo viidiyoo of waraabdanii dabbaa keessanillee argisiifatina. Maammadoon yoo isin fuudhuu barbaade osoo dabballee dho'ifattanii numa dhufaa jechuudha. Kanaaf dabbaa asirra baastanii argisiistaniif carqii sharshara godhattanii fi akka argitan teettaniif maammadoon hin dhufu. Wanni biraa maali? Sila tiktookiitu maallaqa isinii kafalamoo yoo akkana godhattan kana maallaqni akkanaan nama argamullee namatti hafu jechuudha. Ima sattaradhaati uffata rogaa uffadhaatiituma of waraaba viidiyoo inni dubbatanii viidiyoo waraaban baay'eetu jira. Qaama keessan tolfadhaa viidiyoo keessan sirreeffadhaa of waraabatii of gadhiisaa yoo akkasitti of waraabdanii of gadhiistan rakkoota kan qabu. Maali ka qaama ofii osoo walitti hin sassaabbatin ka dabbaa ofii of hoxxaranii of agarsiisuu carqii citaa godhatanii asirra bahuun bakka nama mana keessa deemu gootanii bar tiktookii nama mana keessa deemu akkuma arge ta'ame reebbaa mana ofii keessatti akkuma arge ta'a akka barbaade ta'a jechuudha. Akka barbaadetti of waraabaa jechuudha. Tiktookii akkasuma godhattanii bar tiktookiin mana keessanii warri akkanatti waraabdan kun haara yoo taatanii
Kanaafuu awwala of laalamee warri haarawaa dhuftan keessattuu kan waggaa takkaa tiktookii reeffi banattaniire awwala viidiyoo keessan san of laala. Yoo uffata qabaattan uffata rogaa uffadha. Yoo dhabdan immoo haga gaafa afaan barattanii biyya barattanii jettanitti biyya yoo barattanii waan hunda yoo barattanii uffata isin barbaachisu uffata isinirraa tolu uffattanii viidiyoo of waraabdanii gaafa sani rakkoo hin qabu viidiyoo keessan of waraabdhaa. Of tolchaatii awwala eegasii viidiyoo of waraabuuf eegasii of gadhiisa. Maqaa keessanillee arrabsiisuu maqaa dhalaa biyya araballee arrabsiisuu akkas jedhama. Maaliif bakka dhalaan biyya arabaa achi geennaan of waraabdee gadi of dhiisu hojiin isii kanuma hojii hin qabdu. Ruuza quuftee akkana taati namaan jedha nama dabbaree namni yoo viidiyoo of waraabellee foolollee guddifachuu taate uffata rogaa uffata babal'aa qamisii babal'aa kan uffadhaatumaan of waraaba malee akkanatti of waraabdanii of gadi hin dhiisinaa isiniin jedha haxoochee. Maqallee waliin nu balleessitanii jirtanii sirreeffadhaa taa'umsa keessan sirreeffadhaa dhaabbata keessan sirreeffadhaa uffannaa keessan sirreeffadhaa kuni dhaamsa kiyyaa isiniin jedha faamilii kiyya. Viidiyoon kiyyoo isinitti tole na jajjabeessaa laayikii godhaa koomentii godhaa sabskraayibii godhaa warri yuutuub chaanala kanatti haarawaa taatanii kan dura immoo laayikii godhaa koomentii yaada keessan barreessaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyya haga feetanillee turtan warri akkana taatan kun dhaga'uun keessan hin hafu. Qaama keessan sattaradhaa. Wayita viidiyoo of waraabdan awwala viidiyoo keessan san laalaa. Viidiyoon kiyya kun akkamii namni yoo na laalee maannaan jedhaa. Viidiyoo kiyya kana tolfachuu qaba jedha. Gorsa kiyya kana akka itti fayyadamtan abdii qabaa warroonni haarawaa dhuftanillee kan viidiyoo akkanaa kana of waraabdanii viidiyoo kana irraa of qusadhaa. Viidiyoo uffata bareeda uffadhaa akka barbaadan of gadhiisaa garuu waan akkanaa kana irraa of qusadhaa isiniin jedha. Kuni gorsa kiyya warri isinitti tole laayikii godhaa. Egaa viidiyoon kiyya kan har'aa kana fakkaata haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii warri jalqabarraa hanga ammaa na dhaggeeffattan hedduu tokko naaf galatoomaa naaf jiraadhaa hordoftoota kiyya. Salamtaa isin gaafachuullee hin dagannee faamilii kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota yuutuub chaanal kee jalatti argamtan warroonni amantii birallee ashama harka fuunee hundi keessanuu baga jiraattanii isin jaaladhaa faamilii kiyya. Naaf jiraadhaa isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii baay'ee faamilii kiyya hundi keessanuu naaf jiraadhaa.